nama tokko simbukkee jiru nama harka simbukkee jiru kasaa qabaate dubbii waaqa yeroo hundumaa haaraadha jedhame. Waan naannessee gara kana fideef qaba waaqayyoo keessa koo yookaan immoo akkan kutaa kana dubbadhu godheef qaba. Waggaamma kana balbala mana qulqullummaa taa'ee gaaf tokko waaree booda sa'aatii salgaffaatti Phexrosii fi Yohaannis horii kadhachuudhaaf gara mana qulqullummaa maannoo waaqayyoon kadhachuudhaaf namootaaf kadhachuudhaaf namoonni akka hiikamaniif namootaaf kadhachuudhaaf ofii isaanii waaqeffachuudhaaf gara mana qulqullummaa deemanii dhaqan. Gara mana qulqullummaa deemanii gaafa dhaqan Phexrosii fi Yohaannis namoota waaqayyo afaan isaanii dhibeedha malee namichi immoo fagootti namoota kan argeetti waan gargaaruu danda'u habeet baqqaa waama dinqinnaa ta'ee arra birrii gaarii naa kennu warqee gaarii naa kennu meetii gaarii naa kennu jedhee eeggate. Sababni isaa bultoon namicha harka namaati waan ta'eef akka jedhee Phexros yeroo bukkee ga'u waan atattu kana nu hin qabne garuu waan qabnu si ilaannaa jedhe. Ameen ameen. Waan qabnu si ilaannaati as gara keenya ilaali. Ammayyuu waa isaan biraa kan argatu see gara isaan ilaali. Harka kee ol gaafadhu. Waan ati eegdee dhufte miti waan haaraan si eebbisa waaqayyo irra. Fayyina haaraan si yaadata har'a waaqayyo. Eebba haaraan si yaadata har'a waaqayyo. Mee ameen ameen ameen. Yaada namichaa keessa wanti jiru kan biraadha. Waaqayyo immoo kan biraan gara namichaa dhaqe. Ilaali gara keenya dhee Phexros harka isaa qabeeti maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin siinan jedha kayya deemii jedhe. Mee ameen jedhame. Utuu horii warqee qubarraa baasee namicha kanaaf kenne namichi kun ittiin nyaatee dhuga malee ittiin wayyaa bitata malee ittiin mana kiraayee kaffalata malee yookaan immoo ittiin himaan ijoollee isaaf waan tokko godha malee fayyina argatu. Horii keessa fayyinni hin jiru. Fayyinni maqaa Yesuus keessa jira. Mee ameen ameen ameen. Maqaa Yesuus waamamnaan namichi ka'ee deeme. Ka'ee deeme. Maqaa Yesuus waamamnaan namichi naafummaa irraanfate. Miilla silan jirre dhufe. Ameen ameen. Haaleluyyaa. Lafa sila taa'uu ka'e. Dhaloonni baay'ee waa isaaf ol gaafachuu jalqaban. Sababni isaa sida mana qulqullummaa balbala taa'ee kadhata. Hamma immoo mana qulqullummaa balbalaa ka'ee mana qulqullummaatti ol lixee utaalee faarfata. Mee ameen ameen. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaan. Egaa waaqayyo namicha kanarraa hidhaa hiike. Maaliin? Humna maqaa isaatiin. Gaaffii keenyaaf deebiin dhukkuba keenyaaf qorichi maqaa Yesuus. Nama si bukkee qabaati gaaffii keef deebiin jedhame. Dhukkuba keef qorichi maqaa Yesuus qofa jedha. Mee iyyaame sinuu maqaa Yesuus jedhame. Haaleluyyaa. Maqaa Yesuusiin irratti jireenya kee qabe guutummaatti gassidhiisee deema. Inni bara kee qabe gassidhiisee deema. Maqaa Yesuusiin waan ati ofirratti sodaattu sun sin dhaalu. Maqaa Yesuusiin inni ati sodaachaa sun sin nyaatu. Maqaa Yesuusiin laga namni ce'uu dadhabe sun hin ce'amaa. Ameen ameen. Maqaa Yesuus qoricha dhukkuba keenyaaf qorichi gaaffii keenyaaf deebiin maqaa Yesuusidha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Maqaa Yesuusidha. Maqaa Yesuusidha. Namoonni baay'een maqaa Yesuus akka nama fayyisu waldaa kiristaanaa keessatti attamitti akka baran waan hin beekneef hin rakkatu. Waldaa kee waggaa 10 ta'anii maqaa Yesuus qofa isaa akka ta'e lafa onaa irratti daa'imummaatti mucummaa koottan bari'an. Maaliif yoo jettan maqaa Yesuus ofirratti argee bara. Maqaa Yesuusiin deebina keessaa wanti na nyaattu kun innaan utuu na jala dhaabatu argee hin beeku. Mana kiimiyyoon dhaqe garuu qaxaroo qaba. Harka kee ol fudhu. Maqaa Yesuus fayyina battala namaa fida. Maqaa Yesuusiin inni amma ammaatti si qabe gassidhiise adeem. Anuu siinan jedha maqaa Yesuusiin ammaa kaasi dhukkuba iyyumaaf dhukkuba foonitti fayyi of argii. Mirga gaafadhaan maqaa Yesuusiin jedhame dhimmi koo naaf dadhabame. Dhimmi koo maatii koof dadhabame. Dhimmi koo dookteriif dadhabame.
Hindanda'ama jedha. Abbabbaan Argaasaa fudhate. Ameen ameen. Kaan dhimmi keessan siniif dadhabame dhimma hojii haa ta'u, dhimma fayyaa haa ta'u, dhimma gaa'ilaa haa ta'u, dhimma paaspoortii haa ta'u, dhimma kama ta'u. Kaan immoo dhimmi keessan dhukkuba keessatti dooktariif dadhabame, kaan immoo dhimma keessattu maatiif waldaaf dadhabame, Waaqayyo gaarra dhimma sana maqaa Yesuustu danda'a jedha. Haleluuyaa. Ameen ameen. Dhimmichi maqaa Yesuusiin danda'ama. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Haleluuyaa. Yeroo maqaa Yesuus waamu moo'ichatu kan keenya ta'a. Mee tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 45 abbaan tokko dhaqaa dubbisa. Daawit dhagaa ol kaasee Goliyaaditti darbachuu dura Daawit akkee Goliyaad akkeedhe ani humna qabadhe, ani billaa qabadhe, ani silxaana qabadhe, ani nama jabaadha, loltuu bara meeqaan ture. Kanaafiyyuu har'a morma sirraa buuseen morma kee sirraa kuteen bineensa caakkaaf allaattii waaqaaf si godhaa. Daawit immoo dhaabatee waan hundumaa dhaggeeffatee atillee humna kee billaa kee silxaana kee waggaa dheeraa abdatte ani immoo jedhe maqaa Waaqayyo Waaqa jiraatan sittan nu fayyade. Ameen ameen. Maaliin sitti dhufa? Inni tokko Goliyaad humna isaa dhaadate, billaa isaa dhaadate, silxaana isaa dhaadate, bara meeqa akka hojjechaa ture dhaadate. Daawit immoo ani humna hin qabu, dandeettii hin qabu, billaa hin qabu, maqaa Waaqayyoo nu sitti dhufan. Yaa nama maqaa Waaqayyoo qabdu barana caaltii argamta. Ameen ameen ameen. Maqaa Waaqayyoo nu sitti dhufan. Xinnaa maqaa isaa waammatu wajjin ta'eeti Waaqayyo guddaa irratti mo'achalaata. Yartuu maqaa isaa waammatu wajjin ta'eeti Waaqayyo baay'ee irratti mo'achalaata. Namni maqaa Waaqayyoo waammatu mo'icha argata. Ameen ameen. Yesuus gooftaa. Bara keetti namni hin danda'amne nama Waaqayyoon kadhatudha. Nama jilbeenfatudha. Nama lolli hin dandeenye. Dhukkubni hin jiru miti hin jiraam. Lolli hin jiru miti jiraam. Dhabuun hin jiru miti jiraam. Hin dhufa gara kee hin kadhatta taanaan garuu hin danda'amtu. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Namni maqaa Waaqayyoo waamaa. Ilaamee isa lammataa mootota boqonnaa jaanatti fakkaata dubartiin tokko Shuunem jedhamti. Dubartiin Shuunem sun hin amanneem gooftaa garuu fayyiteetti. Nagaadha manni koo itti. Meesuun ol galgaafadhaan nagaadha jedhame. Akka jettu kana siifa godhu Waaqayyo. Inni nagaa keessaa madhaa marraa kaase ani nagaadheetti. Roola badala badiyaa nama seentala baradiyaa. Ameen ameen. Ani nagaadheetti. Jedha keenyaa silaa Waaqayyo nuyi waldaa kee atteenna bakkeedhaan nama qaba Waaqayyo. Illaa isinii gala nama caatii baatee ta'u kee nama qaba Waaqayyo. Nama iddoo argee oolu kee nama qaba Waaqayyo. Nama gooftaan fudhanne kee nama qaba Waaqayyo. Warra gooftaa fudhatan kee nama qaba Waaqayyo. Ani nagaadheetti. Ameen ameen. Hojii isheen hojjettu hojii nama fayyee. Keessummaa simatte raajii Elsaa'iin mana laattee mana isheerraa. Waaqayyo immoo karaa Elsaa'i dubartattiidhaaf waan horii hin bituu hin dandeenye dhala laateef. Dhala horii hin bituu hin danda'u waan ta'eef. Dhala laateef Waaqayyo immoo. Ameen ameen. Yesuus gooftaa. Ameen. Maqaan humna qabu kuni maqaan Yesuus kun maqaan humna qabu maqaan Yesuus kun eenyu wajjin hojjeta? Nama akkamii wajjin? Tokko nama hadda ba'e. Yesuus waan hundumaa paakeejii amantii keessa kaa'e. Nama haman jechuun immoo nama hadda ba'e. Abrahaam immoo boqonnaa 12 lakkoofsa tokko gaaftanii qomoo kee kee lammii kee zarii kee addanaa ba'inna ishee jedhe tokko. Qomoon Abrahaam Taaraan ilmaan Taaraan baay'een isaanii Waaqa tolfama Waaqa kan biraa waaqessu. Achuma keetti Waaqayyo dhaqee taasee addanaa ba'i isin barbaadan nan tolee. Ameen ameen. Waaqayyo Waaqa nama adda ba'eeti malee Waaqa Israa'el miti. Waaqayyo Waaqa koo Waaqa keeti.
Harka ol gaafadhaa harka keessan akka irraa Waaqayyo Waaqa kooti jedhame. Waaqayyo Waaquma nama amaneeti. Malee Waaqa qomoo tokko miti. Abrahaamis adda ba'ennaan qomoonsaa Israa'el kakuu afaa keessatti Waaqayyo ofirra adda ba'an jedhamanii beekaman. Harrayyuu sabaaf sablammii adda addaa kiyaa qomoo koosa ta'u kan biraasa ta'u afaan koosa dubbatu kan afaan meeqasa dubbatu. Addunyaa guutuurra Waaqayyo sanyiin lakkaa'ee nama fayyisa miti. Nama adda ba'e, nama maqaa isaatti amane fayyisa, nama maqaa isaatti amane gargaara. Mee sagalee guddaan ameen jedhame. Haleluuyaa. Nama maqaa isaatti amane oolcha, nama maqaa isaatti amane lafaa kaasa. Yesuus gooftaan. Nama adda ba'e wajjin hojjetamu ni maqaa Yesuus kun. Maqaa Yesuus callumattanii waamina. Maqichi maqaa hojii hojjechuu danda'udha. Sin warra ol gaafadhame maqichi jedhame maqaa hojii hojjechuu danda'udha laa. Yesuus gooftaadha. Asitti gaafa roobii yaadatanii duukamitti dubbatanii abbaan koo Sheek Adam kan jedhamu akaakaa jenna nuti. Bara daa'imummaa kooti ollaadha manni keenya bara dheeraaf jaarsa dulloomanii qoricha hojjetanii garaan isaanii qulqulluu marsaa sadii sitti hojjennaan marsaa sadii nu jalaa kufeedhanii dhufanii abbaa kootti himan eeggadda dubbachaa turan duukamitti marsaa sadii nu jalaa kufeedhan maal jennaanii marsaa sadan tokkoffaa ikeemaan sadaffaan persentii 98 ga'ee erga nuyi duuteetta bakka har'a galgala du'a erga nuyi jennee jalaa kufe qorichichi jedhan. Yesuus gooftaadha. Ameen. Ati amantii kee cimaadha kottu waan si barsiisaa jedhanii fudhatanii achi ba'anii isoo nu gaara kun xeeba dhaabu jaarsi. Kottu laa xeeba kana dhaabeeraa yoo xeeba kana buufte ijoollee koo maatii koo hundumaa wajjin waldaadhan yoo xeeba kana buusuu baatte garuu kunuman si rakkisa taa'ee ani gaafani duu jannata akkana hin arganne beeka sababni isaa lafuman taa'u taa'ee namattan taphattabaa waan adda addaan hojjedhaa bakka wantan hojjedhu kun abaluun na ajjeesedha namni qorichatti hojjedheen ajjeesa abaluun naa naaffisedha qorichatti hojjedheen naaffisa abaluun naa maraachedha qorichatti hojjedheen maraacha waan ta'eef seenaa dhugaadha jechuudha. Innaan buyyeedhan abbaan koo indidi deebi'e buyyeedhan indidi dhuguma sirritti jilbeenfatanii kooraa bajjii lafa namu tokko jira dubale lafa dhaanii maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazireetiin siinan jedha buyyeedhan. Daa'imummaa isa barsiisan yaadadhenneen gadda kolfadoo san duukamitti dubbatan amma bishooftuu jiru sagantaa. Buyyi siinan jedha jedhan hin buute deebi. Egaa amantiin kee cimaadha mana kanaa ijoollee kana tuuka kana booda amantii kee kana duukaa bu'a tokko yaate dhufte ani garuu nan du'aa jedhan. Akkuma jedhan isaan hin du'anii tokkuma tokkoon yaa'an dhaqan. Amma baras ishee hangafa maqaan beeku garuu addeen jedhan. Amma duuleen amantiidha amanteetti akkuma kana barsiistuu kukuneen amanteetti cuuceen amanteetti addaameen amaneera akkoon adhigaarii kan jedhamtu amantee duuti. Mana guutuutu Yesuus gooftaadha. Ameen ameen. Garuu waan tokko yaadi waan tokko yaadiyan dhumarratti lafa kanatu kan kee ta'a jennaan maal dhaala maaliin qaban simbiraa ollaadha malee jennaan lafa kana tan kee ta'a beekaa jedhanii sokkan jaartiin boqottee ijoolleen lafa sana abbaa kootte kan gurgurte qeema guddaa ta'ee ramma lafa akkeetti lafa ta'a. Waan tokkon siin jechuu barbaada. Arra gadi qabamuyyuu namni maqaa Yesuus qabu dhaalaa deema. Maqaa Yesuusiin wayin sii kadhadhaan maqaa Yesuus duukaa galee hojii hojjetu har'a. Ammati dhaalamaa nyaatamaan jirattamini namni maqaa Yesuus qabuun salphatu dhaalaa caalaa deemayee. Nama si bukkeeru Waaqayyo fadda ba'e jedhaaniin Waaqayyo jedhaaniin nama isaa fadda ba'e jin hojii hojjeta jedhaa. Yesuus gooftaan lama nama hafuura Waaqayyoo qabu wajjin hojjeta maqaa Yesuus
hojii ergamootaa boqonnaa 3 boqonnaa 19 lakkoofsa 2 hanga 7 irratti dubbistan maqaa bartootaa qabu malee hojii bartootaa namoota hin qabne tokkotu jiru. Maqaa bartootaa qabu garuu hafuurri qulqulluun eenyuyyuu akka ta'e hin beekne. Hafuurri qulqulluun eenyumayyuu akka ta'e hin beekne. Eenyuuf akka hojjetan hin beekan. Phaawulos itti dhaqee isinii jedhe bartoota 12 isinii hafuura qulqulluu qabdu jennaan hafuuruma qulqulluuyyuu nuyi dhageenyee hin beeknu jedhan. Maalitti cuuphamtan jennaan cuuphaa Yohaannisitti cuuphamne nu jedhan. Maal Yohaannisoo isa dhufuuf ture Yesuusin lallabaa ture. Ameen ameen. Yesuus gooftaan. Barri kakuu haadha barri kee jiraannu kun bara Yesuus lallabamu. Yesuus mee ogeessa gara biyya lafaa waaqa ture nama ta'ee dhufe. Aadaa namaa cabsuun nu maqaa nama gaddisiisuun nu. Ameen ameen. Inni galaay amma Yesuus inni lallabamu kun akkuma nu dhaga'uu dandeenyutti afaan keenyaan gara keenya dhufe. Yesuus inni lallabamu inni fayyisu kun akka nu ittiin eebbifamnutti amma faarfannaa aadaa adda addaan yeroo faarfatan namni baay'een maal inni kunoo hin taane waan tokko sitti immoo Yesuus karaa sanas karaa kanas karaa adda addaan lallabamaa dhufuu fedhammoo deebi'een dhufu warri maqaa isaatti amanan isaa wajjin ulfinatti darbuuf jiru. Mee ameen ameen ameen. Mee ameen ameen ameen. Nama amanachuun utaalee nama ka'ee fiigee miniim. Sii gala namni maqaa isaatti amantee ameen jechaa jirtu mee hin dhufa si fudhata ameen ameen. Jireenyaan si gaan sodaatin. Mirga keessa lakkarraa hin sodaadhu jedhame. Mee jedhameen sodaadhu jedha. Ameen 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 ameen. Warra fuula Waaqayyoo qabanii wajjin hojjetan nama fuula Waaqayyoo qaba. Fuula Waaqayyoo mirga ol gaafadhaa fuula Waaqayyoo jedhame. Hafuura Waaqayyoo qaban akkatti lallaba gogaa lallabu turan. Kadhannaa gogaa kadhatu turan. Faarfannaa gogaa faarfatu turan. Gogaa dhabatu. Waan tokko nama hiiku, nama fayyisu, nama gaddaru, nama barsiisu. Jaalala Waaqayyoo namaan ibsu. Gara Waaqayyootti nama butu. Akkasumatti ture lallabni bartoota sanaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 hanga 7. Maqaa Yohaannis Yohaannis bartoota Yohaannis turre maqaa Yohaannisitti cuuphamne. Yohaannis garuu Yesuusin lallabaa ture. Yesuus immoo fuula qulqulluu abdachiise. Deemi. Ameen ameen. Yesuus gooftaan. Inni nu jalaa irratti deebi'ee nuuf gootu. Inni bade nuuf galu. Ameen ameen. Eenyuuf immoo hojjetaa seedu eenyu wajjin hojjeta seedu dubbanneera. Tokkoffaan nama hamane wajjin Maatewos 8 hanga 11 yoo dhaqnee dubbifnee barsiiftu dafii bira geenye. 8 hanga 11 nama hamane hin jedhu Waaqayyo gara keenya dhufe hafuurri fayyinaa. Amannee nan fayyaarra jennaan har'a nu fayyisa Waaqayyo. Warra hamananiif hojjetaa ture. Warra hamanan gargaaraa ture. Bakka Waaqayyo fayyisaadhaa jedhee namni amannaan Waaqayyo humna maqaa Yesuusiin hamaarraa kaasa. Humni maqaa Yesuus burruusattiin dhagaadhiin haada cabsinee baanudha.